Kam jirtu? Nagaan isiniif haa ta'u. Fuulli keenya haifu Waaqayyo irra fuula ifaa jaallata. Iddoo kanatti wal arguu keenyaa fi maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Anis iddoo kana dhaabadhee yeroo muraasaa battala muraasaaf dubbii sagalee Waaqayyo walii qoonnee walirraa barannee Waaqayyoon immoo kadhannee amantiidhaan kadhannee adda adda deemuu akka dandeenyuu fi Waaqayyo nu haa gargaaru. Hundumti keenya stressii adda addaa keessa waan adda addaa keessa akka jirru beekamaadha. Keessumaa waa'ee biyya keenyaa ilaalchisee kun immoo noormaaliidha. Wanta dadhabiinsa amantii keenyaa waan tokko waan argisiisu miti. Nutti dhaga'amu uummata irra jira. Gidduu kana yeroo darbee iddoo adda addaa isteeta adda addaa dhaqaan ture namoota tajaajiluudhaaf yeroo ayyaanaa yeroon akkasii isaan ilaalu homti namaa diilallaadhu. Inni kaan Facebook irra bulee, inni kaan irra malee bulee, inni kaan bilbila utuu yaalu maaltu taalaa ta'ee bulee. Kanaaf namni hundumtuu mukuma isaan na fuuldura taata. So isa booddee Waaqayyoon hin kadhadhe addanaa nu hiikeedha hin kadhadhe. Amen. Nama addanaa hiikametti fagootii hiika. Namni hidhamaan nama ni. Amen. Gooftaan nu haa hiikunu. Amen. Namni daakaa beeku jedhamee nama bishaan irratti hoggatee. Namni sirriitti daakaa bolu. Namni warri haxxeen ofiin ooshaa jedhanii bishaan qabatanii ooluun hin danda'amu sababii ta'eef nu gadi liqimfamu. Kanaaf ittoof gadhiifnee Waaqayyo talaan. Amen. Isa kan keenyaa, isa mala keenyaa, isa mallu otuu akkas ta'e wayyaannu, isa barreessaa oollu, isa dubbisaa oollu, isa fala dhoofnu, isa sana goonu kun hundumtuu gaarii. Gaarummaadhaaf goona malee nama ajjeesuuf nama balleessuudhaaf hin goonu. Garuu hundumaa inni caalu isa Waaqayyo yaade caala. Amen. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Amma gabaabsine nuun addanaa hiiku Waaqayyo. Amen. Yeroo keessi keenya hiikamu, yeroo tokko taanu, yeroo garaan keenya walitti dhangala'u, yeroo sagalee dhageenyu gaarummaadhaan furannu, Waaqayyo gaarummaa keenya kana iddoo baay'eetti jijjiira. Mandaraa nuyi keessatti gadadoodhaaf rakkinni ta'e boo'ichaaf ilkaan qaruun ta'e keessatti nagaa godha Waaqayyo. Amen. Mandaraa kana keessa haa jalqabu nagaa. Iddoo kana haa jalqabu nagaa. Iddoo kana haa jalqabu jaalala. Iddoo kana haa jalqabu hiikamu. Amen. Boo'ichi iddoo kana haa dhaabatu. Gadduun iddoo kana haa dhaabatu. Waaqayyo galaanarra dabarsa. Nyaata kee ati galaanarra ceesisi 7 fi 8 godhi guyyaa booddee deebitee argitaa. Amen. Nagaan keenya galaanarra ce'u. In kadhanna Waaqayyo mataa keenya gara qabannee yeroo muraasaaf akka hiikamuuf maqaan kee hiikaadha. Maqaan kee gargaaraadha. Maqaan kee tolaadha. Maqaan kee jabeessaadha. Yaa Waaqayyo maqaan kee baay'eedha. Maqaa kee kanaan qabii nu kaasiyati. Amen nu kaas. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Addaddummaan jiroo jiraate yaa Waaqayyo ati gadi qabi. Ofii keenya irratti mul'atu. Yeroo kana garaa tokkoof yaada tokkoon sisa jiraataa ta'e, sisa Waaqa ta'e, Waaqa isa itti manii namaa deebisu. Waaqa hin dhageenye mini gurra qabdaati hin dhageessa. Waaqa dhageessee deebistuudha sababii ta'eef. Yeroo kanatti lubbuun addanaa himatee sin dhageessifanne hin jiru. Namati abbaa buddeenii taateef hin jiru as keessa. Namati keessummaatti taatu hin jiru. Hundumtuu dhala keeti. Dhala kee immoo hin dhageessaa nu dhaga'i. Dhala kee hin dhageessaa nu dhaga'i. Ijoollee kee hin dhageessaa nu dhaga'i. Namni kana keessa han hin dhageessifadhu. Anaan badaa nan beeku Waaqayyo. Kadhannaan koo badaa gatii hin qabu. Kan jedhu kan garuuf qabu yoo jiraate. Ani abbaa keeteedha. Ani siin deebisee. Addaaf addaan nutti dubbadhu. Battala muraasa qabnu nu eebbisi. Ulaa bantii Waaqaarraa dubbiin kee nuuf haa dhufu. Nuyi mataa keenya gadi qabannaa ati immoo ulfina keetiin nurra taa'i. Maqaa Gooftaa Yesuus isa jiraataatiin. Amen. Yesuus bara baraan Gooftaa. Amma yeroo addana teenyu kanaa dhimman baasa. Ani dhimman baasa jennee of yaaduu danda'u nurra. Namni sarii maallaan jedhalaa in oolu jennee dhufuu hin dandeenya ta'a. Garuu dadda kana yeroo teenyu ani dhimman baasa. Ani kadhannaan Waaqayyo na dhaga'a. Ani kadhannaan Waaqayyo na dhaga'a jennee ija jabinaan confidence isa jedhan ija jabinaan fuula Waaqayyo dura dhaabanna. Eenyu tokko loltuun Waaqayyo loltuu godhee nu fide. Anamma riippoortiin isaa nu Waaqa wadiisu malee addanaa yeroo kadhadhu namni hin hiikame jedhee namana. Amen.
Addanaa yeroon kadhadhu namni har'a galgala ajjeefamuudhaaf pilaaniin irratti ba'ee ina fayyadee namana. Mana kasanatti namana riippoortii isaas hin barbaadu, nama ergus hin barbaadu, feesbuukii isaas dubbisuu hin naqu, nan kadhadha taanaan balbala mana hidhaa tokko nan baneedee namana. Ameen. Nan kadhadha taanaan har'a galgala lubbuun itti faradame tokko jalaamiin itti jedhee namana. Ameen. Godhu waaqayyo kana. Godha waaqayyo. Sababiin isaa nama toora gashee dhufee gabaasa nuu godheetiin jiru malee kana dura kadhannaan kadhachaa turre waan godhaa turre hundumtuu beektu waan inni godhe. Namoota bara baraan jiraanne jedhani humna bara baraan hin jiraanne jedhee akka hin jiraanne godhe waaqayyo. Ameen. Kana amantiidhaan hubata namni hubachuun irra jiru. Kanaaf dubbii sagalee waaqayyo keessaa yeroon koo gabaabaadha. Ani immoo waan dheeraa lallabuutti na bare. Egaa isa ati yeroon isaa gahuunatti madala. Buleettiin koonatti mite maamiti. Kanaaf keessumaa lallaba gabaabaan baay'ee gaarii. Hin dadhabne malee gochuun dadhabe malee. Kiristoos Yesuus caalaa gabaabaa kan lallabe hin jiru. Isa caalaa immoo kan fayyise hin jiru. Sinni baa xinnoo tokko lallabee hundumaa fayyise. Nuyi sa'aatii 2 fudhanna. Macaafa raajii Ermiyaas boqonnaa 29 irraan sagalee iddoo isin beektaniin dubbisaa. Ergasii baay'ee isaa akka barumsaa utuu hin ta'in kadhannaa makeenyaaf akka ta'uun waa tokko irra honnoo godhaa. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti waan hundumaa wal qabachiisuun sababii hin danda'amnee fi akkanadha. Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 11 irraa namni hundumtuu isa kana qaba. Sammuu isaa keessaa qaba. Waaqayyo akka addaatti keessaa yeroo battala kanatti nu barsiisa jedhee naman. Akkanadha waaqayyotu. Yaada ani isiniif qabu anuma duwwaatu beeka. Innis yaada nagaa fi yaada wanta isin gara fuulduraatti eeggattan isiniif raawwatuuti malee yaada isin balleessu miti jedha. Ameen. Yommus isinii gara kootti deebitanii maqaa koo hin waammattanii ani hin kadhattu. Anis isiniif nan dhaga'a. Isin na barbaaddattu garaa keessan guutuudhaan yoo na barbaaddattanii na argattu. Ameen. Haa argannu har'a. Minan argadheedha. Hin arganna waaqayyo. Hin arganna waan irra kadhanne yeroo isaa qabadhaa waaqayyo deebii isaa mana manatti nuuf fida. Waan an dubbachuu barbaadu qabxii sadiin dubbadhaa ruma deddeemeen iddoo isaa dhaqee dubbisuun yeroo koo fixa sababii ta'ee fi waan sadiin dubbadha. Waan tokko yaada ani isiniif qabu anuma duwwaatu beekaa jedhe waaqayyo. Kana eenyuun jedhaa? Saba Israa'eliin jedhe. Inni lammataa waaqayyo warra isatti koolu galaniif warra isa amanataniif loltuu dhokataa kaasa. Ameen. Loltuu waaqayyo chukooti. Malee militarii jaantaa wayii caakaa keessan mukaa hin jiru. Amma gaddoon kun hin sodaadhe danaadde walaanesh an sodaachaa hin jiru. Ameen. Ani sodaachaa hin jiru. Sababni isaa wangeelaan lallaba. Yoo natti dhuftanis wangeelumaan isin deebisa. Ani mitoloojii waan adda addaa hin beeku, siyaasas badaa hin beeku. Kanaan yoo dhuftan waan an dubbadhu immoo isiniin deebisa sababii ta'ee fi kanaaf waaqayyo warra amananii maal godhedha? Loltuu dhokataa kaasa. Loltuu eenyu? Loltuu waaqayyo. Loltuu waaqayyo haadha hiyyeessaa hin ajjeesu. Ijoollee hin ajjeesu. Nama dhugaa qabu hin ajjeesu. Nama mirga qabu hin ajjeesu. Mirga namaa hin salu. Loltuun bara dheereffachuu fedhee bara isaa dheereffachuu fedhee dhiiga qulqulluun dhangalaasu loltuu waaqayyo. Loltuu waaqayyo maal godha beektu? Diina lola. Ameen. Hojii seexanaa lola. Inni lammataa isa kana. Inni sadaffaa gaggabaabseen baay'ee ta'anii wannoon ta'ina. Inni sadaffaa waaqayyo wajjiniin warra ta'anii fi waaqayyo isa mul'ataas isa dhokataas gabboodha. Isa mul'ataas isa dhokataas sagalee waaqayyo keessaa booddee isinitti agarsiisa. Egaa akkasidha. Yaadan isiniif qabu anuma duwwaatu beekaa jedhe saba Israa'eliin. Sabni kuni saba biyya Baabiloonitti booji'amee achi jirudha. Garaansaa biyya isaatti deebi'uu barbaada. Garaansaa qe'ee abbaa isaa keessa jiraachuu barbaada. Garaansaa lafa kan biraa dhiisaatii owwaala warra isaaniillee dhaqanii ilaaluu barbaada. Owwaala akaakayyuu isaanii. Amma owwaalli namni du'e maal gatii qaba jedhanii gatii qaba bara. Ammeenya abbaa isaanii, haadha isaanii, akaakilii isaanii mana qulqullummaa keessatti waaqeffataa turan, muka dhaaban, dachaa keessaa bishaan waraabbatan, haalota sanatu sammuu isaanii keessadha biyya Baabilooniin ta'anii.
Maaltu nu boosisa amma beektu? Namoota achi du'aa jiranii hin beeknu iyyuu ta'a. Hin argine iyyuu ta'a, argan dhufnee dhalatan iyyuu ta'a. Garuu laga tokko jira. Garuu malkaa tokko jira. Garuu aadaa tokko jira. Garuu waan nu keessa jiru tokko jira. Namni sun maaliif irriba dhaban, maaliif fuula koo duratti calluma jedhan isiniin jedhe warra dheengadee tajaajilu. Isa yaadu isatti itti dhufa. Isatti itti dhufa. Kanaafi addana teenyee waan baay'ee yaadnata. Sabni sunis akkasuma yaadu ta'an, akkasuma yaadu biyya Baabilooniin ta'an. Egaa kana keessa maalan dubbachuu barbaada? Yaada namaa haala namni keessa jiru waan nama mudatee jiru kanaan qabatee waan lama ka'uu danda'a. Isa tokkoon keessaa isinitti hima. Jarri kun galuu barbaadu, jarri kun bilisummaa barbaadu, jarri kun obbushuu barbaadu, jarri kun qe'ee isaaniitti deebi'uu barbaadu. Jarri kun mana qulqullummaa isaanii keessatti dhaqanii waaqeffachuu barbaadu. Jarri kun aadaa isaanii guddifachuu barbaadu. Jarri kun wayinii baasa biyyi sun wayinii dhaabbachuu barbaadu. Yaada kana qabu sababii ta'eef raajiin ka'e akkasittiin jedhe. Waggaa 2 keessatti Waaqayyo deebisee biyya keessanitti isin gashaadha. Raajii takka jedha. Gabaa laaleeti. Haala laalee. Gabaa laalee waan yeroo sana namni baay'een isa jaja. Namni baay'een fayyaa ta'edha. Namni baay'een jalatti caafaaf ulfaadhu jedhee jalatti barreessanii yaada kana yeroo kennu. Akka Feesbuukii ammaatti walitti isinii qaba. Yeroo sana Feesbuukiin jiraate otuu Anaaniyaas namichi jedhamu tokko Feesbuukii barreessee ji'a 2 keessatti Oromiyaa keessa eessa xaragamanii bahu jedhee otuu barreessee aannan dhugeenna jalatti yeroo barreessu. Maalin jechuuf jedhee Anaaniyaas haala isaanii ilaale malee Waaqayyo irraa nageenye. Maayinee waggaa 2 keessatti mi'a Naabukadanaasor biyya Yerusaalemii fide hundumtuu hin deebi'aa. Isinis hin deebitu. Xaaxaan hin dhumaa. Gammadaa gaa'e. Maal jechuudhaaf hin kana jedhee namoonni yaada gaarii baay'ee nuu qabu. Yaada itti fakkaatus nuu qabu. Isa galgalaaf jiwatanis dhugaa dheedhanii nutti himuu danda'u. Yookaan isa riyyaan nutti himuu danda'u. Yaada dafaa falaasamuu adda addaa karaa nama baasu yaaduun gaariidha. Garuu akka jedhe saba sanaan Waaqayyo dhufe yaadan isiniif qabu anuma duwwaatu beeka. Ameen. Kana jechuun Waaqayyo nama hin barbaadu jechuu miti. Namaan hin hojjetu jechuu miti. Dhimma namaan qabu jechuudha. Qabsaa'uu namaa, waa gaarii hojjechuu namaa, namaaf ho'uu namaa, namaa boo'uu namaa, nama nyaachisuu namaa, nama obaasuu namaa, mirga namaa akka hin sarbameef eeguu namaa hin barbaadu jechuu miti. Maaliif beektu? Namaan achitti gashe Qeeroos nama jedhan kaaseetu saba sana akka isaan biyya isaaniitti deebi'an godhete. Mootii ormaa kaasee namatti gargaaramu jechaa jiru. Garuu akkasii yaadisaa, akeekisaa ana biraa bayaa. Ameen. Maqaa Gooftaa Yesuusiin yaada Waaqayyo biraa hin taane kan nu goolu maas miidiyaa irraa biyya sana keessaa, Oromiyaa keessaa, warra jaallannu keessaa, warra jibbinu keessaa, warra deeggarru keessaa, warra mufannu keessaa, hafuurri qulqulluun keessaa taa'ee nuuf habaasu. Ameen nuuf habaasu. Sakamtuu laga nu dabarsaa, sakamtuu bara nu dabarsaa, sakamtuu nurra tura. Ji'a fuuldura sirbaa ture bara. Miti? Bakka sirbaa ture. Namni hundumtuu addanatti nu rakkadhu bakka galuu kooti namni naan jedhe numan qabu. Ergasii dhaqeera isteeta adda addaa dhaqeera amma gaafii qeengalleen ana akkaawuntii koo lakkaawutti kee waa hawwu qabu ottamitti hangalaan jedhe galuu nan barbaada bara. Amma immoo kanatti jirra mini. Waaqayyo inni gaafa sana nu gammachiise ammas gammachuu fuula keenya dura kaa'e. Inka ammas mee ameen. Inni gaafas nu sirbisiise salphisee nu hambisu ammas gammachuu fuula keenya dura kaa'e. Kanaafi keessumaa amma yeroo fokkisaa keessa irraa yeroo isaan isinitti hima. Yeroon kuni akka ishee dheengaddaamini. Akka ishee duraa bulu. Garaa jabaannes eekamuu hin sodaannamu. Mitiire? Bambanuus hin sodaannu. Wal mormuus hin sodaannu. Wal deeggaruus hin sodaannu. Dubbisaa manatti gale. Dubbisaa gola keessa gale. Seenaa macaafa qulqulluu kana keessatti amma yoonaa diinummaa nama gidduu kan kaa'e obbolaan wal loluudha. Macaafa seera uumamaa yoo dhaqxan boqonnaa 4 Abeeliif Qaayeltu jalqabe. Lolli macaafa qulqulluu keessaa diinaa fi diina warra hin taane gidduutti jalqabe min. Golatti jalqabe obbolaa gidduutti jalqabe. Yeroo achuma sixxanii Esaawuf Yaaqoob gidduutti boqonnaa 25 yeroo dhaqxan. Boqonnaa 29 yeroo dhaqxanii Raaheliif Liyaa gidduutti obbolaa jedhamu.
Boqonnaa 37 yeroo dhattanii Yooseefiif obbolaasaa gidduutti jalqabe. Keessumaa kan sirriitti isinii galuu danda'u Luqaas boqonnaa 15 irraa ilma bakkee turee galee fi ilma mana keessa ture gidduutti dubbii cimaa ta'e. Lamaanuu eenyu? Ilma jedhame. Lamaanuu ilma. Inni tokko bakkee turee gale. Inni tokko manuma keessa ture. Namichi mana keessa ture kan kooya ani manan ture hojjechaan ture dhamaan ture dafqaan ture. Inni ala ture immoo aluma taa'ee mana abbaa koo yaadaan ture. Sakamtu dhalamini qabu. Sakamtu dhalamini. Abbaan hin simate lamaan isaanii walii gashe kun kan keessanii. Qabeenyaan kun kan keessanii ani boran darba'e. Waaqayyoo maree akkasii saba keenya gidduu haa kaa'u. Ameen. Ameen haa kaa'u. Ameen. Mucaan ala tures kan keenya, mucaan keessa tures kan keenya ta'uu mala. Kanaafi Waaqayyoo hankooti isin lamaan nuna jedhu. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Yeroo tokko eenyuun akka deeggartan, eenyuun akka maal taatan, dhaaba kam akka gootan iddoo kanatti waan faallessuus hin qabu waan lallabu. Nama jechuun footokoppiitti lafarra deemamin yaada mataa keenyaa qabna. Garuu yaadni keenya tokko ta'uun kan irra jiru kanarratti ameen. Ameen. Inni adda biraan absoluutii miti. Namni akka yaadetti akka sitti mul'ates waa deeggaree waa balfa. Maa deeggartettanii waliin jibbinaa maaliif kan akka goote hin jedhina abbaa sanaaf akka sanatti galee. Garuu kanarratti Waaqayyo haadha tokko nu haa godhu. Ameen. Ameen tokko nu haa godhu. Yeroo tokkoti sabni Israa'el otuma deemu waggaa 40 kan isaan rakkatanii fi namoota nannan qabanne duukaa irraa hin abboomamanii seerri nanna qabaa seerri qulqullaa'uu hin dhaabate waggaa 40. Ergasii booddee galaani diimaanis gargar cite Yordaanoos gargar cite waan adda addaa ta'e gaa Yaarikoo duwwaatu duratti hafe. Nanna qabe Museen erga nanna qabe booddee hundumtu qulqulloofnee irraa ni yaada. Maaliif beektu warri biyya sana ba'anii dhuman warri jiran nanna qabatan amma fafi tokko iyyuu jiru rakkinni tokko iyyuu. Bakka Iyyaasuun baay'ee gammadee xurii sanurra jirrees ofirraa lafaan dhoofneerra nannis qabatameera amma si'achi Waaqayyo kan keenyaa jedhe. Jennaan isuma kana haasaa jiru tokko billaa qabatee fuuldura dhaabate. Iyyaasuun shakkiin qabu namichi kun gama keenya jedhe. Maaliif qulqullaa'anii kormeedha. Siyaasa sin deeggartan hundumtu kormeedha. Rakkina qabu. Qaba rakkina. Gaarummaas qaba rakkinas qaba. Iyyaasuun nanna qabanneerraa shakkiin hin jiru Waaqayyo karaa keenya Waaqayyo gama keenya. Jennaan billaa qabatee dhufeennaan namichi waati warra gama sanaa moo warra gama keenyaati jedhe. Ani gama keessanis mini gama sanas mini ergamaa loltu Waaqayyo ta'ee dhufeera. Ameen. Har'a kana dana jirru saba keenyaaf loluuf addaneerra. Ameen. Gamas gamanas miti. Ameen. Dubbii kana irratti gamaaf gamana miti. Dubbii Waaqayyo irratti gamaaf gamana miti. Ilaalcha keenyaan wayyaa uffannuun nyaata jaallannuun siyaasa jaallannuun haala jaallannuun adda adda. Garuu dubbii tokko nu godhe dubbii hafuura nutti baafate. Dubbii ittiin uumnan irratti tokko nuyi. Ameen. Dubbiin kun immoo har'a galgala mana hidhaa cabsa. Dubbiin kun har'a galgala du'a hambisa. Dubbiin kun har'a galgala araara fida. Dubbiin kun hin dambali'a. Qilleensa biyya keenya irratti dambali'a dubbiin kun. Waaqayyo yeroo kana dambalisiisu. Humni fayyinaa haa dhaqu. Humni nagaa haa dhaqu. Humni qabeenya makaasu haa dhaqu. Humni dhokataa mul'isu haa dhaqu. Doon baay'ee nu jala dhokate rakkannaa. Amma kan isin nibu mataanuu naannessee namni lola sachiirraan lola sa miidiyaatu nu rakkise. Yeroo tokko naan sooma garuu wanta biyya lafaarraa du'e natti fakkaata. Guyyaa sadiin sooma jedhee miidiyaa jabaadhee haadha manaa kootti waan ta'e kiiloon qannase weetii koo waan namni hundumtuu maarsiirra dhaqee kun asitti hafe natti fakkaata. Isinii galee takkatti bu'aa takka immoo maaliin obsuun jedha takka nan fuudhaa nan obsa immoo jedhaan. Waan namni na jedhu immoo nan dhagaa nan barbaada dhaga'u. Waan namni kutee sokkee ana adda ta'e nutti fakkaata. Yeroo jilbeenfattan kuteen sokku namni isintu dura darba. Ameen. Kanaaf konfiisii kan nu godhanii biyya na jiru. Amma kan nu gabu.
Filoosoferiidha, dookteriidha, maaluudha, injiinera, miilitariidha, jeneraala, everybody's expertiidha hundumtu. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ani expertii kana naa godhu Waaqa. Saba koo fi saba waa buusa. Isa tokkoffaa kanumaan hin darba. Inni lammataa Luqaas boqonnaa 5 gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka inni jedhe silaa waanuma nuyi keessa linnutu borcama. Waanuma Oromoon keessa linnu. Waa isinitti himu. Akkeedhe bishaan ciisa kana gamatti ceenaa bishaanichi maal hojjeta duraan? Hin ciisedha. Dubbatu jedha. Sokosu jedha. Gaafuma Yesuus Kiristoosiif inni yaabbatan maal ka'utti ka'edha? Bubbeen galaanaa sochoosutti ka'edha. Ani ijoollummaa kootti baay'ee kan isin dhibu muujaleen baay'ee na jaallata. Muujaleen baay'ee na jaallata. Maatii keenya keessaa nama akka koo nyaatte hin qabu. Imammaan koo maal naan jedhu dhiiga keetu mi'aa'e. Lammata moo nanna keetu ho'aa'e nanni koo nu harmaye. Ho'a kana jaallatti fakkaata. Nama wajjin bullu obbolaa koo wajjin bullu koo anatti muujalee 5 galee bulaa ansaan hin qabu. Oromootti dhiigi Oromoo mi'a. Mi'aaseef. Dhiigi Oromoo mi'a. Akkasii yaada. Akka dhiiga kootii ta'ee laasa muujaleen itti baay'atu hin jedhu. Dhiiga Oromoo hin mi'a. Abbaan dhufe hundumtuu dhiiga Oromoo dhangalaaseetu koore aantuu jedhamee kooree darba. Warri darban hundumtuu. Amma kaasee garuu dhiigi keenya diinatti haadhaa'u. Ameen. Haadhaa'u. Kanaafiti yeroo Yesuus Kiristoosii jarri dhaqanii irbamuutti ka'edha. Mucaa tokkotu naqamteeti akkanaan jedhe itti yoo itti fofooyessaa dhufe nuu galaan malee qoosaa qoosuu barbaadame. Wayijji waa qabannee yeroo gallumootti kadhanneedha. Fuudhuu barbaada. Garuu yeruman dhaqee gaafadhu anoo yeesuma koo bira disaa bara koof hin jedhan. Anoo Ameerikaati yeesuma intanaa koo tokkottuu waraqatana. Yeruman dhaqee gaafadhu homti namaa inni sila taa'u deemne magaalaa sana keessa waggaa 5 taa'u gaafa dhaqee gaafadhu yeroo sana waa argataa. Jedheen atti minaaniin haa kadhadhu jedhee ni yaadaan. Irra deddeemii hundumaa gaafadhu hundumaaf carraan abadamuun jedhee. Hundumaaf carraan abadamuun dhaqee gaafadhu jedhe. Gaaf tokko namatti ba'uun isaa nafu. Isa booddeensi kadhadhaa namootaaf garuu carraan aba'u ammayyuu ganaa turtan jedhee. Gaafuma nuyi keessa ta'e nu dubbii fida. Gaafuma Yesuus Kiristoos bidiruudhaan bishaanitti siqu irbamuutti ka'e. Waan baay'ee gidduu jira dhanniisas akeedu. Keessa shekana na dhagaa. Yesuus Kiristoos achi keessa hin rafa ture ka'eetu qilleensichas dhaagalaanichaas gab godheedha. Dhageessa jettu qilleensichi dhaagalaanicha. Dhaangalaanaa hin mul'ata. Amma waan mul'atu jira waan keenya waan beeknu tokko. Waan utuu sirratu barbaanne mul'atu jira. Wanta nuyi hin beekne modhuma qabu. Sanamni arraba dhadhaa dibatee miidiyaatti ba'ee haasa'uusii sanamni hamaa fakkaatee haasa'uusii waan dhokataan beeknu. Yesuus gaafa sana maal godhe? Isa mul'ataa hin taane gab godheedha. Ameen. Biyya sanarraa wanta mul'ataa ta'e wanta beeknu qabna. Waan irratti kadhannu qabna. Waan irratti falminu qabna. Waan irratti utuu ta'e jennu qabna. Wanti mul'ataa hin taane akka qilleensa sana qilleensi hin argamu. Dhaangalaana garuu hin argama. Bishaan borcaa rukutamaa dhaagadha. Qilleensi garuu hin argamu. Dhaangalaanaa sana namni arguu waa gab godhee hin dhiibneen. Isa namni hin argine karaa inni dhufu kan hin argine akkamittiin akka inni seenu kan hin argine isa dhokataa ta'us isas gab godhe. Kanaaf warra waaqayyootti siqanii fi qabxiin koo ni lammataa. Isa mul'ataas isa dhokataas gab godha waaqayyo. Ameen. Kadhannaa keenya har'aan isa mul'ataaf isa dhokataa gab godha waaqayyo. Isa sadaffaaf isa dhuma. Toobiin asirra na buusin. Inni dhuma macaafa seenaa baraa keessa yoo dhaqee dubbise yeroo kottu wannoota macaafa seenaa baraa boqonnaa 20
Seenaa isaan isinitti himaa Iyyoosaafeex nama jedhamu mootii Yihuudaa tokko jira. Waan inni godheen gaggabaabsee dubbadhee nuuni kadhannaa keenya kadhanna. Inni immoo maa inni loltuu dhokataa kaasasan jedheera. Amma namni kun isaanuu kaasaa isa kamilla akka hin jenneef sila jala mureeraa loltuu Waaqayyooti. Maal godhee diinatu karaa sadiitti dhufe akkuma isiniin jedhee Iyyoosaafeexiin isin jaallatu akkuma dhiiga kooti. Isuma sana jaallatu. Amma wanti exaggerate ta'ee odeeffamu Oromoo wal lolee dhabni. Daangaarraa immoo sanu lolaanu buqqisaa jiru namni dubbatu. Nu diina tokko duwwaan qaba. Akkuma Iyyoosaafeex diina baay'ee qabna. Waaqayyo garuu gammoodha. Ameen. Baay'ina manaa isaa dhabine hafuura. Ilaa waan biyya keenya keessa deemaa jiru kun hafuura bara. Sababiin isaa nama ajjeesanii dhiisuu numa danda'amu. Namni hin gubaamu. Ajjeesanii dhiisuu hin danda'amu. Dhaa godhanii ajjeesanii dhiisuu hin danda'amu. Gogaarraa baasa. Tiipikaalii wanta dhageenyu jira. Hin gubanan abiddatti kaanii gubaniiru hin gubu. Kun amma hafuura kun. Kun hamaadha hafuuraan bara. Waaqayyo hafuura kana qabu dhaga. Ameen. Yeroo lolli karaa sadi itti ga'u Iyyoosaafeexi namummaa isaa keessaa mootii tamiti isinitti fakkaate jalqabuma dhaqee yeroo mootummaa qabate Waaqa tolfamaa diige. Lammata irratti garaa sabaa gara Waaqayyootti deebiseedha. Seenaa bara boqonnaa 19 lakkoofsa 4 lakkoofsa 6 nama dubbachaa jiru. Seenaa bara lammaffaa 19 lakkoofsa 4 nama dubbachaa jiru. Tanii kaa'achuu dandeessu. Jalqabaa Waaqa tolfamaa jechuun wanta hin taane wanta hin barbaachifne qulqulleesseedha. Sabboonni isaa baabiliin isaa dhaaban. Lammata irratti garaa Waaqayyoof garaa sabaa walitti deebiseedha. Sadaffaa irratti 19 jaarraa abboota firdii dhugaadhaan hojjetan hojiirra dhaabeedha. Abboota firdii dhugaadhaan faradan hojiirra dhaabeedha. Otumanni kana gaarii godhaa jiru, otumanni wanta dinqii kana godhaa jiru, diinni karaa sadii warra Mo'aab, warra Amoon, warra Tulluu Seeyiir kan jedhaman karaa sadiitti dhufanii baddeettaadhaan itti himan. Kanaaf akka sadii Iyyoosaafeex hirraafameedha hin sodaate. Wanta gochuun irra jiru mana qulqullummaa godoo Waaqa xuraa'aa jiksee nama garaasaa Waaqayyootti deebisee warra firdii kennan hojiirra dhaabee namichi kun karaarra jira. Ergasii booddee akkas jedhe Waaqayyo dhufe yeroo inni sodaatu. Yaa Iyyoosaafeex isa booddee maal godhaa? Isa duwwaa godhe utuu hin ta'in lakkoofsa 13 irraa akkas jedha. Yemmuu jedha Yihuudoonni niitota isaanii fi ijoolleewwan isaanii akkasumas mucoolii isaanii hundumaa wajjiniin mana qulqullummaa fuuldura ijaajjanii kadhannaadhaafidha. Maal hojjetti ijoolleen achi? Nu biraa badaa barbaachisu. Mucoolii ijoolleedha. Dayyaan ishee xixinnoo. Haadha manoota abbaa manoota. Maal godhan ana? Fuula Waaqayyoo dura oobdii mana qulqullummaa keessa dhaqanii dhaabatan. Namichi kun waan hin godhu laala. Gara kadhannaatti fide. Ergasii booddee Waaqayyo maal godhee? Lolli kun kan kooti malee kan keeti ministeera kaafuu dheeraa jedhe. Ameen. Har'a Oromoo harkaan lola hafuudhu Waaqayyo. Ameen. Lola ofiisaatiin. Ameen. Biyyuma kan miidhamaa kan jiran lammiima kamiyyuu. Kanuma keenya alayyuu lammiima biyya sana keessa jiru irraayyuu Waaqayyo dalga isatti dhufe irraa kaasu. Ameen. Mana isaanii isa diigu irraa diigu Waaqayyo. Ameen. Harkaa fuudhe. Ergasii booddee waan innaa dibu akkasidha. Innis ergasii sabaa wajjin mari'atee faarfattoota uffata qulqullaa'aa uffataniidha. Loltoota dura akka isaan bu'an godhe. Ee wajjin mari'ateedha. Sabaa wajjin mari'atee. Tokko nama Waaqa tolfamaa diiguudha. Lammaffaan nama garaa sabaa gara Waaqaatti deebisuudha. Sadaffaani nama firdii qajeelaa kennu iddoo kaa'u. Arfaffaan nama kadhannaadhaaf ijoollee nama guddaa dubartii dhiira utuu nafin baasee fuula Waaqayyoo dura dhaabuudha. Nama akkasii kaa Waaqayyoo lolan fuudhamu fuudha. Akkasii dhagaa. Yeroo isaan faarfachuutti ka'anii warra riphanii lolan Waaqayyoo kaasee
warra Mo'aabifamoon warra tulluu Se'iir irraa rukuteedha. Maayidhamaa seenaa macaafa qulqulluu keessatti kuni otoo waraanii mo'achuu jedhama. Loltuu isaanii lafa dhiichisaa ture warra yaa burreeffatanii Yoosaafitii waan tokko goone. Waaqayyo mataa isaaf loltuu qaba. Ameen. Waaqayyo loltuu qaba. Wanti guddaan garuu namaaniin hojjeta Waaqayyo. Yeroo hojii isaa hojjetu Israa'eliin biyya Gibxii kaasee biyya Kanaanitti gashuudhaaf, Baabiloonii kaasee biyya Yerusaalemitti gashuudhaaf Waaqayyo automaatikii ofuma isaa godhe miti. Waaqayyo namaan hojjeta. Waaqayyo nama keessaan ergaa fida. Waaqayyo nama keessaan gargaarsa fida. Kan gargaaru, kan boqochiisu, kan nyaachisu, kan obaasu, kan uwwisu, kan nagaa kennu, kan walitti qabu, kan haasofsiisu, kan kadhachiisu nama. Waaqayyo garuu hafuura isaa erga. Hafuura isaa kana dachee keenya irratti ergu Waaqayyo. Haleluuyaa. Waaqayyo akkuma jedhe waan sadiin dubbadde kan wadu warratti kadhanna. Waaqayyo isa mul'ataaf isa mul'ataa hin taane gabeen godha. Waaqayyo saba isaatti siqee loltuu dhokataa kaasa. Waaqayyo yaadan isiniif qabu anuma duwwaatu beeka. Isa natu beeka namoonni dhabne. Dhufeetu Anaaniyaasiin akka jedhe anatu beeka waggaa lamatti dhuma dubbiin dubbiin yeeruman jedhe yeroo dhumu wayyaa jedhe Waaqayyo. Anatu beekaa. Nu immoo akka namaatti harka Waaqayyo keessaa eebba faafachuudhaaf Waaqayyo aangoo nuu kenne. Dhimma baafna. Ameen. Kadhanna Waaqayyo walii wajjin. Kanatti taasisee sagantaa jiru hin beeku garuu gabaabsee kadhadhu. Hin kadhanne mee hundumti keessa warri dandeessanii ol ka'aa dhaabadhaatii adaraa warri immoo boqochuu barbaadan hojiirra ooltan. Warri hojiirra ooltan warri boqochuu barbaadan Waaqayyo taa'umsa keessanittis ijaajjuu keessanittis jilbeeffachuu keessanittis Waaqayyoodha. Ameen. Galata guddaan Waaqayyoof qabu walitti dhufne Waaqayyo hin hojjetenne amanne wal barbaanne iddoo kana dhufne fuula Waaqayyootti fuufuu keenya. Inni guddaan hojiin guddaan. Hojiin kan akka Iyyoosaafit harkaa fuudhee Waaqayyoon harkaa fuudha. Ameen. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin kadhachuuf nama garaa keenya tokko godhe. Yaada keenya tokko godhe. Yaa Waaqayyo dhimmi kun hafuura. Sabi keenya boqochuu barbaada. Sabi keenya nagaan bahee galuu barbaada. Ijoollee guddifachuu barbaada. Ijoollee barsiifachuu barbaada. Yaa Waaqayyo dachee isaa keessa nagaan jiraachuu barbaada. Sabi keenya nama dabraa wajjinis jiraachuu barbaada. Nama koorsisu, nama keessumsiisu, nama hammachuu, nama walitti qabu. Yaa Waaqayyo ofii isa namaa kennu saba beekuun. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin humna hamaa naannoo sanatti galee galgala kana nuu baasi jechuudha. Ameen. Ameen nuuf haa ta'u. Ameen. Ameerikaa irraa fagoodha hafuurri kee garuu achuma jira. Yoo ati dubbii tokko dubbatte naa'oon koo manaa hin fayyadu. Ati dubbii tokko duwwaa dubbadhu malee naa'oon koo fayyadu. Har'a Minisootaa keessa Minneapolis keessa dhaabannee dubbii tokko si kadhanna. Ati yaa Waaqayyo dachee Itoophiyaatti dubbii ergeessa. Ameen. Dubbii garaa moototaa tokko godhu ergeessa. Ameen. Dubbii garaa loltootaa tokko godhu ergeessa. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin mootummaa sana ati geggeessi. Ameen. Loltuu biyya sana ati geggeessi. Ameen. Jibba gidduu isaaniitti rukute ati. Ameen. Jibba Waaqayyo rukuta. Ameen. Ilaa galgala kana Minneapolis keessa dhaabannee kan si kadhannu. Waan dhokataas waan mul'ataanis saba keenya jeeqaa kan jiru jira inni amanna. Yaa Waaqayyo galaanicha dhaasa mul'atu qilleensicha isa hin mul'anne Kiristoos Yesuus gabgoonaan nagaa guddaan ta'e jedhamee caafameera. Amma wanta nu hin argine gabgoodhaati. Wanta nu argine yaa Waaqayyo utuu badeennus gabgoodhaati. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan haa ta'u. Nagaan haa ta'u. Mareen nagaan haa ta'u. Dhiiga dhangalaasuuf dhiiga dhuguu sabare amma yaa Waaqayyo cabsirra. Wanta dhiiga dhuguu bare jira. Itti mi'aa'e dhiigi saba kootii kan itti mi'aa'e jira. Dachee sanaa dhiiga kan dhugu. Owwaara dachee sanaa dhiigaan kan maku. Dachee sanaa dhiigaan kan maku. Galaana dachee sanaa dhiigaan kan maku. Haadha hiyyeessaa inni boossisu. Ijoollee xobbee inni nyaatu. Jawweedhaaf torbaan qabaan sun haduu iddoo sana. Ameen aduu. Nagaana ta'u. Karaarra nagaana ta'u. Malkaarra nagaana ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusin nagaana ta'u. Wallaalaa barsiisiyaati.
Wallala barsiis. Isa dabe nu qajeeshe. Isa jallate nu qajeeshe. Isa jallate nu qajeeshe. Garuu saba kana kan walitti namu wanta nu hin argine wanta hin argine nan cabsaa jedhan. Wanta nu hin argine saba kana kan walitti namu gidduu isaaniitti yaa Waaqayyo fi'uun kan godhu. Akka isaan wal guban akka isaan wal nyaatan kan godhu. Fagooti kan dhufu dhiyooti kan dhufu humni addaa galgala kana kan daakame. Ameen. Hubannaadhaaf ogummaan sibiraa maddaa jedhe jiraamati. Namni hubannaa hin qabne hin bada. Namni humna qaba, humna jabaan qaba jedhee of jaju. Namni immoo humna hin qabu jedhee boo'u. Lamatu jirata. Isa humna hin qabneefis isa humna qabu irratti abboomuu kan danda'u si. Maqaa Gooftaa Yesuusiin abboommiin si bira haa ba'u. Har'a galgalaa walitti qabimsa dubartoonni kiristaanaa Minneapolis keessa jiran walitti qabaniin addana jirra. Abbootiin addana irra, haadholiin addana irra, dargaggoonni addana jirra. Kan himannu Gooftaa ogummaa keenyatti hin hirkannu. Ati garuu waa fidda bakkalcha barii baasta. Booruuti achirraa baqaqa. Nagaa keenya yaa Waaqayyo guutuu nuu ta'a. Maqaa Yesuusiin nagaan keenya guutuu haa ta'u. Ani kan si kadhadhu Gooftaa. Dachee gamaaf iyyuu komiti. Gamanumaayyuu tokko nu godhi. Warra wal arrabsu. Mee mirga keessan ol qabaati. Ani waan jedha. Yaa Waaqayyo sin kadhadha. Harki kun waan namaa hin caafin. Homaa jedhu ameenedha. Harki kun hadibamu waan namaa hin caafin. Sammuun kun waan namaa arrabsoo nama hin arrabsin. Waan saba koo diigu hin godhin. Waan saba koo balleessu. Waan keessumaa jilba kan nama buusu. Gatiin qabdan kan nama jechisiisu. Dukkana kan nutti uwwisan. Maqaa Yesuusiin nu keessa kan yoo jiraatan haa fayyan. Harrabni keenya kan dibame haa ta'u. Qubi keenya kan dibame haa ta'u. Sammuu akka ittiin yaannuuf, harka akka ittiin hojjennuuf. Yaa Waaqayyo harraba akka ittiin dubbannuuf nu laata. Akka arrabsinuuf, akka diignuuf, akka abdii kutachiifnuuf, akka nama walitti nannuuf, akka kan gochaale jennee irratti wal arrabsinuuf miti. Maqaa Yesuusiin qaamni keenya haa fayyu. Gamanaa nu fayyisi. Gaman ceetaati. Malkaa gamanaa tokko nu godhu. Malkaa gamaa tokko goota. Ollaati tokko nu godhu. Ollaachi tokko goota. Nagaa nuu kenniyaati. Nuyi warra callume dheeyyeessu akkumiti horii keenyaan qabeenya keenyaan dandeettii keenyaan beekumsa keenyaan waan ati nuu laatti hundumaa gumaachuu akka dandeenyu. Warra gartokkee warra iyyanii callume jedhanii sokkan warra owwaara kaasan duwwaa miti. Warra hojiidhaan amantiin hojii hin qabne gatiin qabu sababii jedhameef maqaa Yesuusiin dandeettii keenyaan nu bobbaase. Galanni siif haa ta'u. Dubbiin kee haphee ta'e nutti haa qabatu. Deebii kadhannaa keenyaa immoo arginee walitti deemine isa hin kadhanneedha akka amma adda balana isheedhaan. Barreen gaddaa kadhannee na Waaqayyo nu kolfisiisedhaan. Har'as hin kadhanneerra kolfi keenya adda ta'a. Kolfi keenya guutuu ta'a. Mootummaa achi eegeeti. Mootummaa achi wajjin ta'eeti. Mootummaa achi wajjin hojjedhuati. Namoota karaa adda addaa saba kanaaf qabsaanii wajjiniin hojjedhu. Wajjiniin hojjedhu gargaari. Gara gaariitti nu geessi. Walitti qabii gara gaariitti geessi. Namoota faffaca'an walitti qabeeti. Siyaasa faffaca'e walitti qabeeti. Maatii faffaca'e walitti qabeeti. Dargaggoo faffaca'e walitti qabeeti. Mana barumsaa faffaca'e walitti qabeeti. Yuunivarsiitii faffaca'e walitti qabeeti. Abbaa walitti qabaatati walitti qabi. Kana waan gootuuf si galateeffanna. Nummoo sitti laadhanneerra ati immoo nun salphiftu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin galataan nu deebisi. Galgala kana bilbilli dhageenyu bilbila addaa ta'u. Feesbuukiin arginu feesbuukii addaa ta'u. Wanti dhageenyu waan addaa ta'u. Dhageesseettaa Waaqayyo hin godhe waliin jenna. Dhageesseettaa Waaqayyo hin raawwate waliin jenna. Dubbii hamaa malkaa kanaa gamanaa nurraa cufiyati. Maqaa Yesuusiin dubbii gaariin duwwaa na dhufu. Misraachoo walii galanii haa dhufu. Misraachoo walii taanii haa dhufu. Misraachoo karaatu banamee haa dhufu. Misraachoo baankii banamee haa dhufu. Misraachoo loltuu wal jaallatee haa
dhuf. Israachoo mootiin walitti naanneenaa dhuf. Mareetu ta'eenaa dhuf. Yaa Waaqayyo abbootii amantiidhaaf ati humna kenni. Abbootii gadaadhaaf ati humna kenni. Warra bulchaniif ati humna kenni. Loltootaaf ati humna kenni. Geggeessitootaaf ati humna kenni. Namni darbatamee gatamu hin jiraatin. Seexanni duwwaan haa darbatamu. Hojii hamaa duwwaan haa darbatamu. Gooltuu duwwaan haa darbatamu. Nama kee wajjiniin ta'e. Nu geggeessi. Himimmaan sabi kun buusan hojii hojjeta. Himimmaan keessan isinirraa naqee caafameera. Har'a galgala gara laafinaan himimmaaniin dubbachaa irra. Yaa Waaqayyo biqilee ija godhatee hammannee fuula kee duraa bissi qabannee akka dhaabannu nu gargaara. Kana waan gootuu guddaa si galateeffanna. Oollu Waaqa irratti maqaan kee eebbifamu. As lafa irratti maqaan kee eebbifamu. Itoophiyaa irratti maqaan kee eebbifamu. Oromiyaa irratti maqaan kee eebbifamu. As Ameerikaa irratti maqaan kee eebbifamu. Biyya lafaa hundumaa irratti maqaan kee eebbifamu. Mooyi argame as. Yaadas gaarii ati nuu qabdu sima qaba. Yaadni kee immoo saba keenya irratti haa dhangala'u. Satolaaf amanamaa ilma Yesus Kristos jiraataaf jedhi. Ameen. Harka keenya rukunnee gammannee Waaqayyo barbaadne. Gooftaan isin haa eebbisu noora.